Jaju. Imboin kan ambo imboin. Kau tu makan ada bukan? Kau tadi. No dargaggi sekarang arkitektur video kabar badin tahu jurah. Ayo karar arkitektur aja. Isami tiber. Singgur saja. Injalat tamiti misalkan. Injalat deh. Kamu katu. Dulu hati macam tu video. Ay, nanunggan di sini tu mati. Nanunggan di dulu nanti batas sinjet deh. Ati baram mal tu kiri video. Warar ke situ bahasa jera barin nilai tanah. Mira kesa bahu dabe. Jacar timpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkami nagaa jirtu har'aas deebinee dhufnee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoo darbe irratti najuun kufuusii yaadattanii waan jiru simbiraan gahuuf jecha guyyaa misan viidiyoo kana kan nuti waraabne. Anutuna danda'ame nama jaartii fi yookaan haadha manaa ofii social media kana irratti tasuma fiduu hin barbaannedha. Takka eegatti seente immoo waan jiru garsiisuun hawaasni kun si gaafata keessaan maalirra geessee maal taate namni baay'ee tokko na dhukkubsaa ture jechuudha. Hedduu takka mataa na qabee ture waan baay'ee ulfaataadha ture. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeeni otoo namaa taatee silaa akkuma isin nu yaaddan goona ture jechuudha. Jireenyi kunis yeroo tokko jira. Moor harka caalu immoo hin beektan isinii YouTube kanaan kan nuti jiraannu. Fegaatii maallaqaaf jettee akka kana gootee akka kana gadi baastee akka kana taasistaa naan jechuun keessanis hin oolu nan fuudha. Waan isinii tolchee waanuma isinii tole waanuma isinii dhufe jechuun hin danda'ama. Uma tokko rakkoon qabu. Kaatee jirtii mee isinii taa dubbattu yoo dandeesse. Tasee. Maal jedha? Uma jedhamu qabu jedhiin ka waanuma jedhamu jedhiin. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa jirra alhamdulillah. Xiqqoo yaadan danda'u
cinqii akkasii isaan hin danda'ani iyyan sawacaama natti hin tolu sanumaa fi isiniin jedha akka isin rifattanillee argee jira maal isin jechuu barbaadeeti tasgabbiin hin jiraatin bakka nageen hin jirti yeroo kamuu fayyaan hin jirtu bichaan hin beeku hin ulfaata wanni jiru akkuma argitan jechuudha anallee naagalu dide wanni isaan miira agaskoo keessa wanni isaan seenaniif naagalu dide isallee taanaan ani haa inni doluu fi miti kafidee dhufe ana wajjin ilaaluu fi ana wajjin filatuu fi akka inni aara of keessaa qabu aara kana dura akka inni of keessaa qabu beeketii miti isaan illee walitti naquufiif miti haganuma dubbadha egaa maal isin jechuu barbaadeeti namni osoo wal dhabuu baati osoo gara maratti tasgabbii godhanii keessattuu amma kan jirru alaa bakka ambitti nama argu ambitti nama dhagahu bada akkas osoo fuulduratti walitti dubbatu baatanii ani akkuma isinitti himee itti yaadeetii miti ka isaan fidee dhufee ka isallee fidee dhufee mubaa wajjin akkuma beektan xiqqoo afaan keessa kana dura wal dhabnee turre viidiyoon dalagu jedheeni akka inni immoo namni ofii waa garatti qabatu waanuma jiru akka inni waa garatti qabate immoo hin beekne ani yoo dhufnu taphataatuma kolfaatuma wajjin dhufne uffata wajjin laalla jennee dhufne malee akka egaa ani isallee taanaan itti yaadee akka inni loluuf akka inni miira hin taane keessa akka inni galuuf miti kaan fidee dhufe itti yaadeetii miti isin jechuu barbaadeeti maal akka inni ta'e hin beekne jechuudha ani osoo waan akkanaa beekee wanni isaan wal agarsiisuuf wanni isaan walitti fiduuf hin jiru jechuudha sirriidha kan nama ofiitii miti namni namatti aanu miti isinuu warri sooshaal miidiyaa irratti nu beektan hagam akka isin aartan hagam akka isin rifattan argee jira kama argine kanaafuu itti yaadeetii miti isin jechuu barbaadeeti keessa taree immoo haga kan uffata nuuf kireessite haga isitti dubbatu gahee ani waan inni ta'e hin beeku inni illee numa bira jira isa duuba hin dubbadhu egaa inni illee anuma bira jira akkuma argaa jirtanii ani waan inni ta'eetu laagaluu didee waan isa goone waan ani isa godhe jechuudha. Jigeetu na arseka akkamitti siin galu inni garta waan hundumaa waan argaa jirtu kan darbes waan argamee darbameedha. Ko ammallee taanan tasgabbaayati. An tasgabbaayan taa'e. Siif yaadeetanii waa'ee kuftee malee waan hin golmatu beeksisa. Amma tasgabbaa'ii bara amma uumaa gochuu hin dandeenye isallee taanaan amma abbaa manaa kiyyaa gara marattu ni kennidhamee jira wanni godhamu hin jiru. Eeggadda maal mana kooti goota sin jedha amma immoo abbaa manaa kiyya. Maal gochuu dandeenya ree uumaa gochuu hin dandeenyu bara amma. Rakkoo kan qabdan sin keessatti iyyuu. Amma ati miira keessaa bahi ka amma irratti dubbataa jirra asirratti dubbataa ture uummanni ammallee taanaan dhiisii miira keessaa bahi isin jechuu barbaadeeti ammallee akka isin walitti dubbattan hin barbaadu na dhukkubaa jiraan narratti illee iyyinaana bakka narratti iyyinaana tureen kan nadhibe natti wacina bakka dubbattanii miti dargaggeessa miteeti qabdeen dhungattu. San isatu na gorsa akka itti dhungachuu qabu waan gochuu qabu situ natti hima. Wajjin inni raftu. Fayyaa qabda mataan isaa nagaji miti akkamitti dullaatti baatta. Bahimee ati wanti sana keessa guutuma dhimmi bahimee kottu gara keenya. Gara keetti nuuf akka keenya dullaa baadha qarfee. Amma ati jallisii. Dhiifama jennee bar waan dhiifama waan dabre ammallee itti deebinee intalli kun akoftooti wanti waan ati barbaadu. Ati bakka ati jala jallisii ati jala jallisii. Sidaas kan kufte sababa. Ati akkamitti nama akkanaa qabdeen ittiin dhufta si jammala. Ati dubbii jalaan qabini jallisii. Sayyuu nama ishee wajjin deemtu filachuuf eegaa jalqabde. Ila yoo waan biraas ta'eeti nama guddaa biraan geenya. Nama guddaatu. Wanna biraati miti barnamni illee namatti beektu maal taate ati? Noo dargaggeessa karaa irraa harkiftee fiddeen akka barbaadina taasisuu jira. Karaa irraa harkiftee jira. Isaan miti barra. An sin gorsaa jira. In jaallatta miti mucaa. Kanaan jaalladhe. Qabdeen dhukkattu. Dullatti baachuu maaltu fide? Nan dhunganne siin jette sitti matti nan dhunganne dullaanatti baata siin jette. Ati bara maaltu kirkirii fide waan arge sitti dubbataa jira bara inni illee taanaan miira keessaa bahuu dadhabe jechaartiin kun Akka nan dhungatu siin jette jechaa jirti kun wajjin rafuu siin jette ammattee raftuu dhungattu maaltu fide bakka kanaatti immoo dubbatamaa antiin akkana
Aramira kana keessa baya. Maali karoora kee maaliidhaan karoora kee baruun barbaadi bar ምንድነው ምንድነው የምፈልገው ከኔ ማሊ ወኔት ይበርባዱ አናራች እላ አኔ ኦቦሌሰኮ ሀዳ ማናት ያው ፈተላሉፍ ከኔ እንዱፌ ወልፉዱ ዳፍ ከኑት ዲማጆ ኖበቲ መስኪ በሁዌና ሱረ ገጋሪ ቀባና ኢጆሌቴ ኘት ገረ ፉልዱራት ዋኒ ተገርሲሱላፍ ሚሞሪ ዳፍ ከኑት ዲማጆ ቶሌ አቲ ማል ጎዲ ኢጆሌ ከት ከነገርሲፍቱ አከት ያለ ማናከ ዱላ አንገርፍቴ ጅራጭሳቶ ኢጆሌ ከት አገርሱ በርባዴ لك يعني يكون يعني وفتنا بس يتيرتي شنو فتنا بس يتيرتي كاميني من ما لا سانمشي بقى نيشا اتي سي بقى اتي لك يا اخي ما بيجلان قبي سنجده بر اسامي تبر مالك اما بلسا كان قبو نمن تاني وجي كن دابسي اتي بر نمن مدال ني وجي نما جاللم بين وجي بوليسون بيت نما جاللم بيت انا نيو نبيت سريت نبيت تونا نيو انجر كبا ستمين جرا غنما كاسيم مغلغلات بكتو تندو ميون بيكا توكو توكو نوجيكي من بوديو غات تو كنم سوردو فولي جرا اينو داتي سينجچو جرا بر اينو انتا تك نور دفتات جي إسا غافي كست توكو مال برباد مينتي مي ادبا إسا غافي كست توكو بكنو كان اينو من مان بيتو فيتي تو اينو ماكو بيت تكاتلت نقصتو اكات فولو كو دودا باتلت كاسين دوباتو سلا غاموندو في وچو جلا سينتا سلا امبيتو اينو ماكو توكو توكو جيرينيا كان كيسو رفسي سانجرا امبيتو ماليف نو رفسي سانجرا چالسي اينو جينا كاتوتو شمارة كم يجينا كاتوتو شمارة ماليف ميكا شمارة كم برجري افيرتي شمارة كم مبيزا كو جينيات توكو توكونسا نمبيكا kanaan booda barbaachisaa ta'e tokko tokkoon bifa viidiyootiin bifa garaagaraatiin ragaa sirriitti qindeessaa jira. Ana qofa miti inni uummanni iyyuu waa'ee kee ganaa barata. Ati mataan kee eenyu? Maaltu kan hundeessi ati mataan kee eenyu? Ati mataan kee eenyu? Wabii aliiti eenyummaan kee? Eenyummaan hin beekne. Hin beektu mati. Amma ni sabeeku ati san beektu. Ati maali dhawan waan narraa barbaadu maaliif natti himne adda baasi kana kan naa gaafachuu qabu kunoo si gaafachuutti hin jira bara adda baasi siin deebisa ka siin deebisa miti siin deebisa miti amma baatoti jireenya namaa hordofti kan kwama sitti buufa mas maal waan ta'eef na hordofti jireenya kee jiraattu hojiin qabdooti dargaggeessa miteeti amma dhiigni kudha danfaanaati aara yeroo dhibbaa danfu no yeroo dhibbaa danfu waan jette sanammoo baasii fi callisi Bincallisu maaliif baasii naan jettee baasii akka itti baasu yeroo itti baasus of hin beekan. Akkoo sobaa jirta kaa odeessaa jirta bar. Kabajamtoota hordoftoota koo waan inni qabu tokko iyyuu hin jiru. Ani waan inni addatti dhokadhee waan inni akkas godhee shamara akkas goote jechaa jira inni. Ani waan akkasii tasuma hin qabu. Amala akkasii hin qabu. Gooteetta. Fidika siyaasa. Situ natti maali? Akkoo agarsiisi kaa isaanitti salliskanaa jiraattu agarsiisaa man. Ati maa gootee jirta? Ati of agartii jirta. Maa sirna namaa jeeqxaati? Maaliif jeeqxa waan namaa? Shamarri kan maali kan inni odeessu? Maalittiin beekan? Shamara bargarii affeeraa, piizaa affeeraa, shamaraa wajjinii wanti nun goone hin jiru bifa viidiyootiin nan qaba gaafan jedhu anaan na deeggaruu qabdamu isa isa deeggaruu qabdati. Ana babar wanna jettu na galaan. Abbaa manaa keeti miti. No abbaa manaa kiyya garuu ana abbaa manaa kiyya miti hin jenne bara. Wanna jettu na galaan jiru bara wanta qabatama qabuu fi wanta qabatama hin qabne. Qabatama. Abbaa manaa kee barganii shamara biraa affeeruu qaba. Shamara biraa wajjin beergoo seenuu qaba abbaa manaa kee. Beergoo maalii taasisuuf manna? Cirraash. Maal waasoo soba adii. Ara shiimno bannaataa teetu waan akkanaa naasamu miidiyaarra jirra bar. Waraabamaa jirra bar. Beergoo maalii taasisuuf? 99 waraabame. 99 waraabame ka. Kanaafuu bagasi bari maraaf. Maal na barta oduu isaa qabattee tonti jirta illee. Bagasi bari maraaf. Garamitti na bartaa siin jedha bar. Ay lafaa ka'ee naasoo namni lafaa. Fidii jechaan hin jira bar kunoo bilbila qabattee jirtaami kan maan raabdamti hodha baasai. Hodha baasai. Inni bilbila keessatti baatee deemu qaba. Waan intaani lafa fuudhee waan intaani lafa fuudhee asaare. Sitti maali laal hiriyoota dubartii akka baay'ee qabdu hin beeka. Hin beeka oolmaan beekna isa. Akka garuu ana caalaa waan inni si hordofuuf ani waan si jaaladhuuf waan si amanuuf si jala deemee si hordofuuf. Kanaaf fiddee dhuftee. Maaliif fiddee dhufaan? Kana beekee osoo fiddee maaliif amma qaayisa isa? Haga inni qabu maaliif callisa sidha? Laali kan si galaan jirre. Sin jaaladha sin jedha miti. Inni shamara biraa shamaroota baay'ee alatti kan jaalala amansiisu baay'ee qaba. Simmoo dullaadhaan si amansiisaa jira. Jaalala maaliin amansiisa biraazer?
Ara tasgabbaa'e sirna kana galmaan haa geenyu. Ati dhiisii oduu namaa amantii waan namni odeessuu qabatti. Uumee yoo haasee as biratti namichi kun. Waan bira waliin qabdu isa wajjin. Aboo wannaatu argitan qaaqin haati hattuun ilmoo namantu sanii waan baratte aanaan jedhe. Maaliin baradhaani? Maaliin baradhaa? Waan biraa isa waliin qabda hin beektu ati isa hin beektu. Akkanaan beekni hin godhatin. Eessatti isa beekan siin jechuudha. Baay'ee bakka eegan beekan deessita. Gaafatin yaa. Kuno uummanni sun habaru. Ayin waan hin taane nu deessina please waan hin taane naasa'ina. Amala namni hin qabne fuutanii namarran kaa'ina. Waa hedduu obsee jira amma inkaan agaw hingaa bakka. Maaltu gara maaltu ta'eef gaammoo garamitti eessatti yoom Qulqulluu fakkeessaa dhaamsayyuu. Maaltu maana qulqulluudha nama qulqulluudhaan akkamitti qulqulluuf hin fakkeessine fakkeessoo toon taane qulqulluu waan hin ta'eef fuuldura kee taa'ee haasa'u jira. Utuu waan goote sana utuu beektu nu bira teessee akkasitti afaan kee guuttee dubbachuun iyyuu anaaf salphina keenyatti mul'isa. Lakkee obboleessotti yaadi waan kana irra deebiitti yaadi. Salphina keenyatti mul'isa. Irra deebiitti yaadiin si Jalqabas salphattee jirta. Dogongora keessa jirta. Akkatti salphatte sun uummanni si argee jira. Ammas salphachaa dhuma jirtati. Viidiyoo sana baasuu koodha salphini koo. Viidiyoon sun gadhiifamuu isaadha salphini koo. Ati viidiyoo sana baafte viidiyoon si waraabe sana utuu hin baasiyo. Baasii mee rakkoon qabu obboleessa baaseeti fidimee baasii Natti hin deemtee kan hin baasu. gadhiisiin jedha bara. Akka itti baasu yeroo itti baasu mana beeka. Ati hin booyin immoo waan hin beeknu otoo waa tokko hin bariin otoo waa tokko addan baafatiin maaltu si bochisa siin. Rukuttaa hin aarsitaa isaan booda hin booyin. Hin booyin jettaan. Siim kan boossis. Ishii waliin haa dubbadhu si wajjin. Ishii waliin haa haasa'u. Anaa wajjin oon fixxe. Ishiin fuudhe natti fakkaate please Naju ala jirra bannaati. Ala jirra ishii gallee dubbannaa dhiisi bakka. Najuun booyin gallee dubbannaa siin jechuu jira bara. Naju si wajjin galti moo? Asittuu kan akkas ija guuttee nutti dhibbattu kun galtee moo dullaadhaan marisiisuu naa miti? Kanaan boon si wajjin dubbii tokko Naju amma bakka kanaa deemuu qabna. Hin booyinii ati. Naju hin booyin kanaan booda hin booyin kottu bakka kanaa deemuu qabna kottati. Abu meetas tasgabbaa'ii taa'ii biraazil. Callisi Ishiin callisi dura gad taa'ii kaayinaan sofnaati. wajjin galta miti Naju kai. Hin deemte afachuu dura gadi taa'iin siin jedha bara. Hin deemte bakka fudhatanii deemte rakkoon qabuuti. Bakka tasgabbaa'aa dura sii bara. Tasgabbaa'ii jettaan isayyuu. Hanga dhadhibe. Jireenya ishee kan goolaa jirsi. Isheetti hojii manaa taatee kan ishee boosisusi. Amma koo waan iji koo argaa jiruudhaaf. Ay sirnaa wal Mana keessa balbala ifattee moo waan itti gootu rabbi guddaa dha beeku. lakki sirnaa wal fuunee mii siin jechuudha. Mucaan kun erga guyyaa gaafasii wal barteeti dhiigni ishee tokko ol deemaa jira. Iji ishee keessa wayii jira. Ana qofa miti kana uummanni argaa jira. Anatu qisee, anatu yarsee, nyaatan dhorkadhee. Tokko immoo si qofa miti maatii kee guutuu baatii qofa fira kee daddarbaas akkasatti dubartii gochaa dhufan sirriitti hin beekan. Maatiin koo. Maatii kee sirriitti hin beekan si jechaa jira. Beektu ati waa'ee koo beektu. Ajaa'iba. Waan hin beekni naa seenati waan hundaafuu ani waan hin si gorsu garuma fuulduraafuu yoo maali dasti fakkaate waan hin beekni naa seeni. Na gorsita miti. Beekaadha miti. Sin gorsa sin gorsa. Beekaadha miti. Wallaalaa akka taate uummanni si ilaalaa jira. Ingede Facebook irratti, TikTok irratti, YouTube irratti wallaalaatiin jechaa ture uummanni. Isaan waan barbaadanaa jedhanii ta'a. Dubbiseetta garuu koomentii irra deemte. Mucaa kan hin ajjeefna bakka inni jirutti adeemsinee ajjeefna kan jedhatu lakkoofti. Baay'inni jira. Laali. Jalqabas alatti kabaja koof balleessa. Akkasumatti taa'ee isaa tosisuun kan koo ulfina koo nuuf xiqqeessa. Naju. Kanaan boodaan dubbii isaa wajjin qabu. Kottuun baana. Eessa baataadhaa? Callisi gadhiisi siin jedhe. Maaliif hin gadhiisa? Gadhiisi kottu baana kottu. No ati taa'ii siin jechuun jira bara. Callisi siin jedhe. Ashi uffata irraa naa baasu. Uffata maali? Uffata itti baaftu tokko hin jiru. Tokko uffata itti baaftu hin jiru. Afachuu kan dhaabadhu. Callisi. Yoo barbaade eenyummaa koon beektu. Mana kana nan cufsiisa. Eenyummaa koon beektu. Ashi uffata irraa naa baasu. Nan cufsiisa. Borgina mana bultii keetiiti miti. Dhufee itti sii bareessisiisa. Lakki uffata naa fidi jechuun jira. Kanaan booda tokko. Na gadhiisisi.
Arafat kiyarana fudi. Ko rasi fuda rakon qabu argaa jirta mi yaale waan isaan taa jiran. Baqarrana fudi ana manangalchu waan sani nangalchu ufatuma kiya qofarana ba. Ish tasgabbaa'in rasi fudu re. Ufatuma kiya qofa baqa ufatuma bicharana ba waan biraan barba. Ko tasgabbaa'in rasi fuda jedha bara. Mata kan tasgabbaa'in deeman irana ba rabbi jedhiti. Rabbi nu sodaatu ufata kiyarana ba. Ish jaarsota timedhin sirrasi baasa. Jaarsota dhaqaba mata irana ba si dhuftee ajijjirat kasumatti ergasi haa aarani yoo tabasaacani soo lolani ufata kiya baasani ergasi lolani. Ko lolani miti kaati baati biyaan sin nu battu atin beeytu argaa jirta mi akka isaan taa jira. Bachaa jira garuu ufata kiyarana baasi ergasi jaarsota bira deemna. Ransi fuda jedha bara. Nangalchu deemi ufata irana baasi nangalchu deemi. Akkoo si baasa. Deemi ufata. Irraa si baasa. Hundaga.